Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an Ejersa Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa ayyaanatti humna waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen adabuu beeksise. Gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa ayyaanaa ganda Jaankir bakka addaa Heeban Gaatiraa jedhamutti amajjii 22/2026 tarkaanfii gurguddaa fudhateen humna diina du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessisee jiraachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa cufa keessatti hanga roorroo fi roorrisaan jirutti tarkaanfii waraanaa fudhatu jabeessee itti fufuun firaa fi abdii diinaaf yaaddoo ta'uun dirqama Oromummaa keenyatti jechuun diina ijibaachisaa kan jiru yoo ta'u bifuma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii laalessaa fudhachuun kan itti fufe ta'uu beeksisee jira. Mootummaan naannoo Sumaalee godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaatti uummata Oromoo buqqaasuu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan ganda Adeellee fi Yaaballoo bakka addaa Kololoo jedhamu uummata Oromoo buqqaasee jedhan. Humni addaa mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasuu irra deddeebiin haleellaa irratti raawwataa akka ture dubbatanii jiru. Lammiileen kunneen waggoota hedduuf ofirraa ittisaa turuu eeranii amma humna ol itti ta'ee buqqa'uuf akka dirqaman dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana bakka Roqaa Mudhii jedhamu qubatanii akka jiran jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Bakka uummanni Oromoo humna addaa naannoo Sumaaleen irraa buqqifame Kololoo jedhamu kana irraa mootummaan naannoo Sumaalee uummata buqqubsiisaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo ollaa humna waraanaa bobbaasee gaaf nu buqqisee uummata isaa irraa hubsiifatu waan tokko gochuu dhabuun garmalee nu qaanfachiisee jira jedhan jiraattonni. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Laloo Asabii keessatti waraanni faashistii PP hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun nama tokko madoo ulfaataaf saaxiluun barame. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Laloo Asabii ganda Buukkoo Asabii keessatti amajjii 21/2026 waraanni mootummaa PP hawaasa nagaa hojii daldalaa shonkooraa irratti bobba'uun barii barraaqan toora sa'aatii 10 keessa shonkoora fe'atee gara magaalaa deemaa ture irratti dhukaasa banuun nama tokko rasaasan rukutuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuun jiraattonni maddeen itti himan. Namni dhukaasa banamee kanaan miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilame kunis maqaan isaa obbo Waaqennee Fiixaa kanneen jedhamu yoo ta'u abbaa maatii fi ijoollee sadii akka ta'e jiraattonni himuun hojii kanaanis maatii isaa ittiin jiraachisuu fi jecha gara magaalatti fe'uun gurguruuf osoo deemaa jiru gareen badii kun riphanii eeggachuun itti dhukaasanii rukutu jiraattonni maddeeniif himan beeksisanii jiru. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti waraanni mootummaa PP dhala namaaf naatoo namummaa hin qabne kun yeroo hedduu bakka kana riphuun nagaa tuttuqqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'an irratti gochaawwan sukkaneessaa fi farra namoomaa hedduu irratti raawwachaa turuu itti dabaluun maddeeniif himanii jiru. Godina Baashaggar Ona Dugdaa keessatti waraanni mootummaa qonnaan bultoota sadii rasaasan ajjeesuun beekame. Godina Baashaggar Ona Dugdaa ganda Shuubii Gamoo keessatti amajjii 19/2026 halkan toora sa'aatii 4tti waraanni mootummaa PP qonnaan bultoota sadii kanneen maqaan isaanii obbo Nagaashuu Hawaas, obbo Badhaasoo Qaboo, obbo Uchuraa Birbirsaa fi obbo Baa'ilee Fittaalaa dhalataa ganda Baqalee Girrisaa kanneen ta'an sababa tokko malee warummaa isaanii qofaan yakkamuun gara jabina hamaan ajjeefamuu jiraattonni dubbatan. Waraanni mootummaa PP kun qonnaan bultoonni kunneen maqaa sobaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun lubbuu isaanii balleessuun baramee jira. Uummanni Oromoo gidiraa murna mootummaa PPtiin irra ga'aa jiru reebicha hidhaa saamicha qabeenya hanga ajjechaa lubbuutti argaa jiru kan mootummoota abbaa irree darban waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu dachee Oromiyaa irratti mirga namoomaa sarbamuu dhuguuggan sanyii irratti raawwatamaa jiru kan bara mootummaa PP hamaa ta'uu hayyonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa yeroo garagaraatti ni dubbatu. Sababa ijaarsa buufata xiyyaaraa Aabboo Seeratiin qonnaan bultoonni manni irraa diigame daandii irratti kufanii rakkachaa jiraachuun beekame. Hawaasni Aabboo sababa ijaarsa buufata xiyyaaraa Aabboo Seeratiin qe'ee isaanii irraa buqqa'ee beenyaa malee dirree irraa facaafamee mirga isaa gaafachuu itti fufee jira kan jedhan maddeen isaan keessaa xalayaan abbootii warraa 22 lafti isaanii irraa fudhatamee manni isaanii diigame manni otoo hin kennaminiif hafe karaa irratti kufan bulchiinsa magaalaa Bishooftuuf barreessanii beeksisanii jiru. Abbootiin warraa kunneen namoota lafa ragaan deeggarame qaban manaa fi bultii ijaarratanii maatii horatan ta'uu maddeenitti himanii jiru. Kana malees warra manni ni kennamaaf jedhamee ture keessaa akka ta'anis dubbatanii jiru. Haa ta'uuti garuu dhuma irratti manni otoo hin kennaminiif hafuu itti dabaluun beeksisanii jiru.
komii isaanii kana qaamolee garagaraatti iyyatanii furmaata akka dhaban eeranii kanaanis gurmuudhaan xalayaa barreessanii waajjira kantiibaa magaalaa Bishooftuuf akka geessan dubbatanii jiru. Haa ta'uti garuu harkaa fuudhuu waan didaniif mana galmee kaa'anii galuuf akka dirqaman himanii jiru. Kun otoo kanaan jiru namoonni 9 duraan manni kennamee fi itti galanii turan keessa dirqisiifamanii baafamuun dhagaamee jira. Sababa hin beekamne bahaa akka ittiin jedhame eeranii humnaan mana keessa baasanii furtuu akka harkaa fuudhan dubbatanii jiru. Sababa kana namoonni hidhamanillee akka jiranis maddeen gabaasanii jiru. Oduudhuma wal qabateen dabballoonni mootummaa warra manni kennameef maallaqa kennaa yookiin mana keessaa isin baafne jedhanii akka doorsisan abbootiin warra manni kennameef maddeenitti himanii jiru. Dabballoonni mootummaa naannawa san jiran uummata ofiifuu hidhaa keessa jiru warra manni kennameef irraa birrii 100,000 hanga 150 fudhataa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Sababa isinitti barbaanne isin baasuun salphaadha akka ittiin jedhan kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin himamu barbaanne mootummaan abbootii warraa 1,450 ta'aniif mana ijaaree abbootiin warraa hafan 1,550 ta'an mana hin arganne maatii isaanii waliin faca'uu himanii jiru. Faransaay doonii boba'aa Raashiyaa qabachuu beeksifte. Faransaay doonii boba'aa Raashiyaa qoqqobbii irra kaa'amee cabsuun deemaa turte galaana Meeditiraanii irratti qabu beeksiftee jirti. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron akka dubbatanitti dooniin Zagiriinchi jedhamtu boba'aa feetu alaabaa sobaan socho'aa kan turte yoo ta'u qoqqobbiin sadarkaa idila addunyaatti kan irra kaa'amedha. Humni galaana Faransaay michoota isaa warra akka United Kingdom waliin ta'uun osoo doonii kan Ispeenii fi Morookoo jidduu socho'aa jirtu to'ateera. Imbaasiin Raashiyaa Paaris jiru dooniin kun to'atamuu ishee odeeffannoon akka isa hin geenye beeksisee jira. Dooniiwwan boba'aa fe'an moggaasni Shadow Fleet jedhamu kan kennameef qoqqobbii biyyoonni lixaa Raashiyaa irra kaa'an jalaa miliquudhaaf warra socho'anidha jedhame. Dooniiwwan kunneen abbummaan isaanii osoo ifa hin ta'in boba'aa deddeebisu jedhameera. Dooniin Zagiriinchi jedhamte osoo kaaba Raashiyaa keessa osoo sochootuti kan qabamte. Dooniin kun alaabaa Morookoo akka qabdu Faransaay beeksiftee jirti. Macron fuula X isaa irratti qoqqobbiiwwan hojiitti akka hiikamaniif seera idila addunyaa raawwachiifna. Dooniin kun waraana Yuukireen irratti baname deeggaruuf sochii gargaaru taasisaa jirti jedhe. Egaan hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biraaf waliin turtii gaarii isiniin jenna.